etenoo jedhama afaan oromootiin kan qoccoo jaleedhaa baafamu jechuudha. Wajjiniin abraariin sarpiraayizii goonaa dawwalanii waama. واحد يتذكر كتير بيني واحد كتير بيني مايني bulbulamee nama duydi dhukkubuuf dhugee ciisaa akka ilaa akkanattiin duydaan ciisaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتوتا في أوردفتوتا channel Kenya hadaga video kabra sidif qabadhe dhufen jira inni ismaayni abraarin surprise gochuu yaade akkuma kanaan dura channel kana irratti beeytanu jiru baadiyyaatiif nyaata aadaa tokko isinitti agarsiisaa turre kanaan dura gosa marqaa tokko isinii hojjedheen ture gosti marqaa gaa baay'eedha gosa marqaa keessaa kanaan dura isinii hojjedhe isinis jaallattaniittu abraaris jaallateera nama baay'eetu jaallattanii adammo kanaan duran isiniif nu hojjenne marqaa daqiiqii ture ittoo saatiif dhadhaadhaan adammo marqaa bullaa jechuudha qorichummaa baay'ee qaba jaallatamaa kabajamaa nama dhukkubsate nama maaliyyuu dhukkubsateef kan tajaajilu kan ta'e jechuudha gosa dhukkubichaa immoo booddeen isiniif ibsa kanaafuu nyaata aadaa keessaa marqaa bullaa yookiin immoo etenoo jedhama afaan oromootiin kan qoccoo jaleedhaa baafamu jechuudha qoccoo jaleessa intiniisaa keessaa muramee kan baafamu jechuudha isan isinii furadhee dhiyaadhee wajjiniin abraariin sarpiraayizii goonaa dawwalanii waama hin jaallatuusaa hin barree wajjinumaan jaallachuusaa dhiisuusaa wajjinumaan barraa na hordofaa. akkuma argitani etenoo yookiin bullaan kanatu gaa bishaanitti namne bulchama angaru hadhumanii bishaanitti naqee isinitti agarsiisa isas bishaanitti naqamee bulchame bishaanichi inni irra keessa taa'u immoo irra keessaa naqamee akka gizee qixxaanii tolchamutti bukeeffamee akka kana godhamee bishaan wacisiifatamee bishaan wacaatti naqamee utuu harkirraan dhaabamin bareechamee sachoofamee akka marqaatti tolchamee nyaatama jechuudha kanarraa yilaafanii hojjetamu hordofa egaa hordoftoota keenya inni nama isiniin jedhe bishaanitti naqamee bishaan irraa naqamanii isiniin jedhe kana kunola jala taa'eera silani sukkuumee bishaanitti naqee amma immoo kunoo jala taa'eera bishaan kun irraa naqamee bishaan wacaan bicuun keessatti hambifatame garuu akkuma etenoo ofiitiin bishaan wacaatti naqamee sachoofamee tolchama jechuudha. Kastiin bishaan inni gurraachi kun irraa naqamee egaa akkuma argitanu bishaan fayyaasaatti dura ashaboonitti naqatama ila matti naqattanii ammuma kanatti akkumaan bishaan kanatti waan tokko bishaan keessana egaa akkuma argitanu bishaan kanatti irraa qannafattu asirratti deebifattu gochaa duraan qallifattu bishaan itti naqiniin dura akkuma argitanu akka kanatti qallifatama qallifatamee gala bojjoon keessan turamu la bishaanii wacuutti naqama keessan turamu akkuma argitan egaa marqaan bullaa kunoo
Ini sila adii kana fakkaata. Kalarii isaa kanatti jijjiiraa jira. Bishaan bicuus immoo akkanatti xabbitti godhatamaa nyaatamaa. Hojjetamee nyaatamaa. Bishaan bicuus xabbitti godhatamaa. Hojjetamaa. Kanatti. Egaa akkuma argitanu isan amma isiniin jedhe hojjedhee baaseera. Mee egaa dhufee waan inni jedhu immoo wajjinumaan ilaalla. Abrar dhufee kaa'u. Maani rabbi inni takka nama rachaa hamte. Surprise. Waani. Waan qawwiisa. Waan takka argitee hin beekne. Rabbi. Waan argitee hin beekne. Maani. Waawee. Ada mau video ada. Nanti dari kita kita. Video kan jero ada. Hidup baik orang. Wis jatuh wis sih. Nanti video. Kita lagi. Video kamera sih. Wallahi kita yang video. Video lu jeda orang kita. Nah. Video? Eh. Video? Male gartar. Mbeko. Nanti lagi. Main nyata aja. Lagi. Lagi bro. Ma kana ke jalan awal wa muda ba tar situ fakate. Fatana bide. Nyoto garto. Fatana bide sih. Mit nabi. Setam video nu pintai. Masih video kan. Ariana sekarang. Jalan tu? Jalan tu? Nyate bega. Koi ganate sih kokoda. Wajjina manya naga. Fidi male. Tai. Sekarang kau bangun. Fidi awal lagi. Mereka kan masih kalah tu orang pedih. Fidi tai. Esa was dia juga. Apa sih fidi tai? Wallahi. Wallahi tai. Baru juga kan. Cuma harra video aksani hojjetanii stuudiyoodhaan waaman ilaala marqaa ajaa'ibaa wayii marqaa bullaa moo maal jedhama? Bullaa moo itinoodha? Itinoodha miti? Itinoo jedhama. Nyaachuuf gaadhaa hime. Egaa akkuma argitanii hojjedhee baasee fidee isa biraan gaheera. Wanti itti naqamee nyaatamu immoo dhadhaadhaa fi barbareedha. Yoo barbaadan mixmixaadha. Yoo barbaadan ittoo sa'aatiin kana nyaatama. Isatti godhannee wajjiniin nyaanna jenneerra. Egaa akkuma argitanu barbaree awwaara akkanattiin qopheeffattu. Jechumaan akkanattiin irra keessatti isaatti nanannaqxu. Yoo barbaadan kana walitti bantanii itti naqattu. Yoo barbaadanis akka kanattiin itti naqattu. Jechumaan dhadhaa akkanattiin irra keessa isaatti naqattu. Akkanattiin irra keessa isaatti naqattanii wal maktanii nyaattu jechuudha. Tanuu akkanattiin wal makama. Yaadeen ture bara. Baay'ee yaadde. Ati waan biraa seete eegaa turte? Ana foto naa bitte. Bismillah. Kam ture nyaannadha? Bareedaadha. Marqaan ittinoo aadaa Oromoo keessaa tokko miti. Keessattuu deessuudhaaf akkasitti yaadadha. Isin immoo marqaa ittinoo akkamitti yaadattu? Isinillee aadaa keenya beeksisuudhaaf viidiyoo bareedaa kana nuuf hojjettee viidiyoo isa duraan hojjetame illee hin argine waliin laalla. Akkasiin hojjettetti bareedduudha. Jaalladheera. Miimee immoo fakkeenyaaf kuni anarrasitu beeka jedhee yaada. Maaliif hojjette mee faayidaa akkamii faan qaba? Maaltu viidiyoo kana hojjechuudhaaf aan si kakaase?
Wama baay'eetu akkam viidiyoo kana hojjechuudhaaf naka kaasee. Faayidaan isaa waan baay'eedha. Dheedhiinsaa inni duraan isinitti agarsiise eenyuunsaa jechuudha. Dhoowwaansaa bulbulamee nama duudii dhukkubu bulamee nama duudii dhukkubuuf kennamaa fi galgala gisee ciisuudha jedhu. Dhugee dhalaa akkanattiin duudaan ciisaa. Namas dhugee duudaan ciisaa achumaan duuda namaa fayyisaa. Yeroo baay'ee immoo deessuudhaaf qopheeffama wanta akka kana. Deessuu baay'ee fayyada. Garaasii duudesii waan arge jismiisii isa walitti adda adda eenyuuta ta'e namni daa'e tokko jismii isaa gatii faffaca'u jennaan jismii isaa walitti gatii fuffunaanuudha jedhamee kanatu baay'ee hojjetamaa fi kanarraan kanaaf immoo nama harki cabee caba fayyisaa nama duudi cite duuda fayyisaa cuggaarraa nama fayyisaa kulaalitiidhaaf dhugamaa kulaalitii isin fayyada nama gaafadheetanidha kana fayyada jechuudha. Qorichummaan isaa baay'eedha nama baay'eetu jaallata. Akkuma argitanu sarpiraayiziin keenya milkaa'eera. Abraaris jaallateera isin jaallattu jennee yaanna. Viidiyoon hadhaaf qabannee dhiyaadhe kana fakkaata nagaan tura. Abraar.